Kota buna duidani. Ingiliz fanno yana ante malennuf. Boyfriend bontu jalan cabe. Yo am cab. Nagenya. Ufte mu namti umti tatamtu gun. Mal sigan, mal ora. Jirto shama harka fuune ijoollee Oromoo qaqqaali nageenyi koo baraadhaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabachaa kun chaanaalii Burqaa Entertainment dha. Viidiyoo haaraatiin torban kana isiniif deebi'een jira. Viidiyoon amma argitan immoo qabiyyee keenya sagantaa irraa keessatti simboo arsoodheen kanan qabadheen isiniif dhiyaadheedha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun gaa akka nu jajjabeessitan isiniin jechaarra viidiyoo torban kanaatti akka bohaartan abdiin qaba. Ammas bakkuma artanitti turtii gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Viidiyoo jalqabaa waliin daawwannee haa deebinuun immoo affeerraa kooti. Kota buna duidani. Ingiliz fanno yana ante malennuf. Ado English. Kota buna duidani. Akkasii miti. Kun immoo Ingiliffaan yoo nawaamtan malee ani bunan dhugu. Eessaa dhufte kun immoo akkamiiti ishiin? Qaamee irra deeme. Laala. Callisaan laala. My wife drink is come on, drink is a coffee. My wife. Wafi miti, my wife yet. My wife drink is a coffee. Coffee man ya cipta, tibiya ya cipta. Marisin, ana fan kana nana subsisina sini injilna. Coffee malu ya, tika coffee jet. Coffee jadi me coffee. Allah, wife jadi me wife. Ufte mu namti umti tatamtu gun. Mal sigan, mal ora bad. Phone sare bitaw na kenne. Ana sitti nyaatumaan fudhattee galtu. Baay'een nama ajaa'ibuudha. Namoonni tokko society nuyi keessa jiraannu keessa sigaa namoonni akkanaa ni jiru beektaa. Namoonni hin jaalatamne yookaan daba hojjetanii onneedhanii egaa foon sareedhaaf ta'u naaf kennii jedheeniiti kan inni gaafate. Foon sareedhaaf kennamu gaa mana foonii deemtanii foon badee waan matatte irraa citeedha jechuudha. Asitti immoo manatti fudhattee galtaa jedheeni egaa sareedhaatu jechuun barbaadeeti namicha kanaanii egaa sorkosaa yoo laaltan as keessatti namittiin kun dhufte immoo namitti xaxamtuu wayiiti jedheeni jalqaba irratti akkuma argitanii waliin jaalatanii wayim namitti kana rakkina qaba wayi abbaa mana foonii rakkina qaba jechuudha. Foon sareedhaaf ta'u naa kenneennaan gaa asitti immoo manatti barbaaddee jedheen ilaal. Kanaaf homaa kun hiikaan qabu waatu sareedha asumatti barbaadamoo manatti fudhattee galtachuun barbaadeeti. Wanta akkanaas yaa rabbeeti nu baasi isiniin jenna nu baasi isiniin jenna. Egaa baay'ee ajaa'iba yeroo ammaa kana of eeggannee waan goonu hin deemne taanaan akkasumas namoonni waan jedhan hin dhabanii. Egaa viidiyoo kanattis akka bohaartan abdiin qabaa. Viidiyoo hafan waliin ammas turtii gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Abbaa suuqii moodesinaa kenname? Moodesin jira. Qarshii 50. Yoom qarshii 50 galee immoo? Erga dabalee ture bar. Bubbule. Af kenni tole. Ino buletti ko. Akkamitti fayyadamoo? Akkamitti fayyadamtu? Yoo barbaade cireen booda, yoo barbaade misaan booda, yoo barbaade laaqana irratti. Anatu fayyadama seete moo nana laan. Akkamittan qabsiifadhoo? Obboleetti maattan beeka. Yoo barbaade miiriin qabsiifadhu. Yoom qarshii 50 galee immoo? Erga dabalee ture bar. Bubbule. Af kenni tole. Qoosaadhaaf kan dhiyeessanidha. Viidiyoo kanattis akka bohaartan abdiin qabaa. Akkamitti qabsiifatu jetteenitti egaa deebiin abbaan suuqichaa immoo deebiseef dhageessanittu viidiyoo kanattis akka bohaartan abdiin qabaa. Ijoolleen kun gaa viidiyoo gaggabaabaa hojjechuudhaan baay'ee kan fan godhan hojjechaa jiru baay'een nama ajaa'ibudha. Egaa viidiyoo itti aanu walumaan daawwanne deebinaa isinis akka itti bohaartan abdiin qabaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'uun jedha ammas. Boyfriend bontu jalan cabe. Yoo am cab. Nageenya moo biyyi maaltu cabe moo qoy naa qabaachuma irratti naa qaba maaltu cabe moo biyya odeessu laalame waay oduudhuma dubartii kana laala akkatti isanii taasamme jalaa cabe boyfriendii bontu jala maaltu jalaa cabe mee qoy nageenya walumaan. Boyfriend bontu jalan cabe. Yoo am cab. Nageenya moo biyyi buloo odeessaa jiru? Gudii ani ooma siif dhagee. Waay gudii. Mataan tala kanaan bareedu? Ani shi kami? Ishii garaasan. Ani shi garaamu? Wiigidha. Wiigii miti qabsiista? Dhibba lama qabsiis. Hello. Nuu qabsi. Wiigii miti. Abbaa nyaati tankiin.
Mee asirratti gaamma naaf qabaati. Egaa qabsiisuu fi mataan rifeensi kunoo maalidha? Rifeensa ishiiti wiiggiidha maalidhaan? Wiiggiin dhowwameera amma wiiggiin egaa akka hin galle jedhameera. Itti aansuudhaan immoo egaa yeroo amma artifishaalidha akka jirtanitti qubni, nyaarri, alkaan maal waan hundi amma artifishaalii ta'eera. Of eeggadhaa. Warreen dhiiraas akkasumas uumama warreen jettan namoonni uumamaan akkasumas faayamanii deeman namoota xiqqoo waan ta'eef egaa rifeensa moo rifeensa miti an jedhan egaa qarshii 200 qabsiisaniiru. Viidiyoo kanarraa egaa abbaan 200 kun egaa 400 nyaataa anis akkuma argutti rifeensa natti hin fakkaatu. Egaa wiigiidha. Yeroo ammaa kana forjidiin baay'atee jira jechuudha. Hudduu irrattis akkasumas egaa warreen amma Honda guguddaa kana agarsiisuudhaaf onneedhaan egaa artifishaaliin dhufeeras innis immoo artifishaaliidhaan akka barbaadan egaa galgala gizee dhugaadha jedhee ilaalu waan takka hin jiru artifishaaliinis dhufeera waan hundi artifishaalii ta'eera yeroo ammaa kana of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha mee alaallume rifeensa moo artifishaaliidhaan jedhu wiigiidha moo rifeensaan jedhu walumaan daawwanne deebina ammas bakkuma martanitti turtii gaarii isiniin baata walumaan daawwanne adeeminu itti fufaa warri qabsiiftanis isin laalla. Mataan intala kanaan bareedu? Ani ishii kami? Ishii garaa isaan. Ani ishii garaa moo? Wiigiidha. Wiigii miti qabsiistaa? 200 qabsiis. 200 qabsiis. Kinoo? Kinoo? Nuu qabsi. Wiigii miti. Abbaa nyaatittan kenna.